agarsiisu isa wallaaltanuu macaafa keessan keessaa isinii baasu waan baay'ee sobaa wal isinii gale tokkoffaan Allaan ofiisaa iyyuu abidda lukaan gadi dhiitaa abidda keessa jira abidda galchuu hin danda'u kan jedhe tole Allaan galchuu hin danda'u kan jedhe isinii deebisarree dhaggeeffadhaa tokko jedha lammaffaa Allah subhaanahu wa ta'ala qaama meeqa qaba jennaan inni waaqa kee miti qaama sadiin qabu inni qaamas jedhame akka kan keetitti qaama akka kan keetii miti kan qabu jedhe lama jedhe as deebi'ee meera gaanaa kennii jennaan quraana keessaa baaseef suuratu shuuraa boqonnaa 42 lakkoofsa 11 irratti rabbi subhaanahu wa ta'ala maal jedha seetan waan uumaa isaa dubbatee kee rabbi subhaanahu wa ta'ala waa'ee akkaataa uumaa waan garaagaraa uumee kee yoo ergatanitti seenuu barbaadaniish kiristaanonni jiraannaan koottaati baradhaa tole itti aansee immoo yoo waa wanna barbaadan immoo xiqqoo ishii isin xiqqoo akka cimmaaqetti isin cammaqee isin baasa koottaati waa'ee Allaarraa dubbachuu namni barbaadan tole maaleesh amma jazaakallahu khayr warri maallaqa ergitan waa'ee maallaqaan dubbatiin amma mata dureen kan biraadha waan ta'eef jechuudha yeroon barumsaa yeroo maallaqaa biraatii ulfaadhu bileessu so maalin seetanii Rabbi subhanahu wa ta'ala samii uumaadha inni waa'ee uumaa isaa dubbate inni jalqabaa jechuudha itti aansi Rabbi subhanahu wa ta'ala lubbuu keessan irraatti dubartoota isiniif godhee jedhee dubbate lama akkasumallee kan insisaa tochuu yookiin immoo haywaan irraatti kan isin yaabbattanitti deemtaa Rabbiin isinii godhe sadii jedhe arfaffaan waa'ee dhageettisaaf argaasaa afur jedhe kana hundumaayyuu Rabbi subhanahu wa ta'ala ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واني إذا فكرت تقول له ينجر وما كيست تساتو قوتش كيست تساتو أرجع في دقا كيست كان إذا فكرت تقول ينجر لربي سبحانه وتعالى دبته تولي ربي واني نفا وانت إذا فكرت تقول ينجر جنان كأما كان يسوع كبا كان جرو برباده أكا كان ساتي كأما صديق كبا واقعيو أكا جرو برباده واقعيو تأكا جرو برباده واقعيو تقول من ينجر واقعيو تصدي واقعيو تأكا كم سلان دبته مجامع نساني hin beeka bar macaafota kan itti agarsiisee jennaan ilaasitti kan itti agarsiisee jennaan rifate isinii galee dura farhaan hin sodaata hin seenu minaamin jecha wale macaafota kana gaafa argee asirraati waan ajaa'ibaa arga waan ta'eef sanbaqateetu otuwan sana keessa seenu waa tokko itti agarsiiseen jechuudha jalqabeen jechuudha hattaa seexaanillee maal jetteen gaafa achiitti ari'amte waaqayyooliin kun namaaf araaraman godhanii iyyuu jette waaqayyooliin kun araarama namaan godhanii jette kana jechuun waaqayyo araaraman qabnee qaba tokkoffaan jechuudha waaqayyo araaraman qabne kan qaban lammaffaa jennaan waaqayyo sadi akka jiru waaqayyoolii jedhe malee waaqayyo tokko hin jedhe waaqayyoolii jedhe geetoch gooftota isinii galee baasee isin agarsiisuu danda'a kanaafuu waaqayyooliidha malee kan jiru waaqa tokkoo miti kan jira kanaafuu akka kan isaanii waaqayyo sadiitu jira akka jennu fedhaa asitti akka yoo argitanii yoo kanatti yoo argitanii isin agarsiisa nargitume maal jedhani sulus quddusum jechuun warra sadeenii kun jechuudha warri sadeenii kun immoo maal jedhani ante urgum seexaanaan jedhu kaa ati abaaramaan ana jedhaniin keenya raaq nurraa fagaadhu መኖሪያም በመንጽፈ ደይን ይሁን በማለት አስወገዱት አብደ ከሰ ሲፋተው jechuudhaan isa maal godhani isa beeksisanii jedhe itti aane maal jedhe lakkoofsa 25 irratti ይህ እርጉም መላእክት ጌቶቼ jedhe ilaali ይህ እርጉም መላእክት በነገራችን ላይ ሰይጣን ኤርገማዳ መላእክት ጀራ ብረት ሰይጣን መላእክት ማል jedhe ጌቶች ከቶ ምህረት የላችሁንም አላቸው isin bakka araaraman qabdanii jedhe waaqayyo sadii jira jechuudha waaqayyo tokko miti waaqayyo sadii jira ጌቶች jechuun gooftota nana jedhe waamen isin araaraman maangootanii jedhe gaafate araara gaafate ture ilaali rabbiin utuu seexaanni araarama gaafate jiraate inni isaaf ture garuu araaraman gaafanne hin dide of course akka macaafaatti garuu seexaanni araarama gaafate innaa waaqayyo araarama gochuuf dide maal jedheni አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም jedhe lakkoofsa 25 irratti በእርግጥም አንተን ለመሰል ሁሉ kan si fakkaatu hundumaafuu ምህረት የለንም አሉት araaraman qabnu jedhaniin ምን አይነት አምላክ ነው waaqayyo akkamiiti jarri waaqayyo akkamiiti seexaanachuun malaa'ikaa dabar malaa'ikaan dogongoree dhiifama naa godhaannaan dhiifama siin goonanii seexaana ni moggaasaniin dhiifama siin goonanii moggaasaniin
Kanaaf Waaqayyo akka Waaqayyo sadii ta'an nutti agarsiisa tokko jedhe. Lammaffaa Waaqayyo araarama hin qabne araarama hin goonedha. Waaqayyo araarama hin goonedha. Mee fuula 72 immoo baasisin agarsiisa. Fuula 72 al tokko naafsa. Waaqayyo sadii akka jiran. Ciccitteetti wanti ittiin yoo jiraatte. Ciccittuu kana. Cittee lafa bubbuuteetti. Eeshi. 72 hin jirtu 72 ciccittee baddeetti. Hin badde fuula 72 irra jira Waaqayyo sadii akka jiru. Ay makiinaa koo keessa ciccittee baddeetti. Waaqayyo sinaa fayyisu ciccittee badde makiinaa keessatti. Kanaafuu malee Waaqayyo sadii akka jiru sin agarsiisuuf jira ciccitee badde wallaahi. Walii gallee maalan godha kun akkatti ciccitti seeruma illee macaafa bittanii intee godhanii wannaan godhatanii nattamsiistanii macaafa keessatti. Agartee gurgurachuu maal jecha akka barbaadan gootanii ciccitti jechuudha. Sinii galee. So ammoo deebi'eetu rabbiin jedhee waan inni gaafate keessaati. Guyyaa qiyaamaa abidda lukaan gadi dhiita waan ta'eef Allahan ofiis abidda keessa jira akkamitti abidda isinirraa dhorkuu danda'e jedhe. Inni tokkoffaa loojikii manni deemu nu kijiba akka ta'e isin agarsiisa. Fakkeenyaaf mana sirreessaa keessatti mee akkuma inni jedhetti immoo lakki loojikiin kun naan ta'u macaafa isaa kana isin dubbisiisa mee rabbii jedhaa adaraa Waaqayyo adaraa Kiristoos jette warri Oromoo Kiristoos jechuun beektu adaraa Kiristoos jette Oromoon. Mee akka kan keessatti akkas taanaan macaafni kun maal jedhame? Yarubo Seef Sillaasee fuula 70 irratti maal jedha seetani adaraa Kiristoos fuula lakkoofsa 14 irra. Fuula 70 lakkoofsa 14 irratti maal jedha? ቅዱስ እግዚአብሔር ቁልቁሉ ዋቀዮ የመቅደሱ አጥር ደላ ቁልቁላ በእሳት የታጠረ ሁሉ አንድ ቅዱስ ነው። አብዳን ከን አጠረሜ ጅሮቹን ከበበሜ ጅሩ ቁልቁሉን ቶክቹ ማጀድ ዋቀዮ ማሊን ከበበሜ ጅራ አብዳን ከበበሜ ጅራ Waaqayyo abiddaan kababamee jira. Kanaafuu Waaqayyo abidda keessa taa'aa jechuudha. Waaqayyo abidda galee jira jechuudha. Abidda keessa akkamitti isin baasa akkaataa soofteetti. Erga jetteeti Waaqayyo abidda keessa jira akkamitti abidda keessaa isin baasuu danda'a. Dallaan Waaqayyoyyuu abidda jechaa kuno jira kuno በእሳት የታጠረ እሱ አንድ ቅዱስ ነው። Kan abiddaan ijaarame inni Waaqayyo tokkichaa jedhe. Waaqayyo kee abiddaan ijaaramee jira dallaansa. Waaqayyo dallaan abiddaan ijaarame ofiiyyuu dallaa abiddaa keessa jiraatu. Dhufee akkamittiin inni Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan inni itti wannaa jechuu danda'u. Si galee dallaa abiddaa keessa. Footoodhaaf sagadduu mitis kan footoodhaaf sagadda isinii baasamee al tokko nama ibsaan masii jiru. Warroota footoof sagadduu mitiin Waaqayyo isinii baadheessu foottaa namaa